Tole daawwattootaa fi jaalatamtoota Urjii Shoo. Kun sagantaa Urjii Shoo karaa yuutuubii Ibroo Ibsaa Ofishaal yuutuubiin isinii darbu. Daawwattootaa fi jaalatamtoota Urjii Shoo. Har'a keessumaa addaa tokko nama jaalatamaa fi kabajamaa nama guddaa barsiisaa seenaa tokko qabannee isin dhiyaanneerra. Barsiisaa Kadiir Xaahaa jedhama. Mee baga nagaa dhuftan barsiisaa Kadiir Xaahaa. Galatooma sinis isin galateeffadha. Keessattuu Ibroo Ibsaa YouTube si'a duraatiif naaf fe'ee asirratti keessummaa godhatee na fe'uu isaatiif baay'ee isin galateeffadha. Kadiir Xaahaa jedhama. Yoo barsiisummaadhaan ba'ee barsiisadha. Kan ittiin eebbifamu jechuudha. Barsiisaa seenaati. Kadiir Xaahaa Kurfoo Abdurrahmaan Quluu Aabulee Oromoon haga abbaa torbaatutti beekuu qaba jechuudha. Nayyoo ulfaadhaa galatooma. Mee gara gaaffii fi deebii keenyatti haa dabarru. Kitaabni kun maali kan jedhurraa eegalla. Fi akkuma asirratti argu suuraawwan hedduutu jira. Dubartoota lamatu natti mul'ata. Akkuma argitan kana jechuudha. Mee wanti asirra jiru kunniin dubartoonni fi akka kaartaa maal asirra jira. Mee kaametti jechuun maalidha? Afaan Ingiliffaatiin barreessee. Afaan Ingiliffaan barreessuun immoo anaa fi itti yaadeeti jechuudha. Waan tokkoof itti yaadeeti jechuudha. Yeroo baay'ee barreessitoonni baay'een afaan Oromootis afaan Amaariffaatiin afaan biraatillee barreessu jechuudha. Aadaa ofii barreessu. Aadaa isaa san immoo namni qaamni biroo isaan hubatu. Aadaan sun asumatti hafa jechuudha biyyuma keessatti hafa. Kanaaf akka addunyaallee nu beektu aadaa keenya keessattuu ka uummata Kuush, ka uummata Itoophiyaa, ka uummata Oromoo aadaa kana beekamuu qaba. Aadaa waliin jireenya qabnu, aadaa wal jaalalaa qabnu, aadaa bareeda qabnu addunyaan nu beekuu qabdi kan jedhu irraa barreessee The Origin of Kaametti in African Civilization jedha jechuudha. Haala Kaametti jechuun hiikama Kaametti argama Kaametti jedhu irraa Kaametti jechuun gurraacha jechuudha. Gurraachi jechuudha akka barreessitoonni adda addaa afaan dura jalqabame afaan Kuush kan ta'e afaan hierograafii kan jedhamu afaan biyya Misrii jechuudha. Isa hiikaa isaatiin Kaametti jechuun gurraacha jechuudha. Eessa akkamitti akka dhufe immoo keessa isii keessatti namni argachuu danda'a. Gurraacha jechuun immoo hiikaa qaba. Hiikaa lama qaba. Tokko nama jechuudha. Bifa namaa jechuudha. Gurraacha Afrikaa jechuudha. Inni lammaffaa immoo biyyee isaati. Kan asirratti ibsuu danda'a. Booda si ibsuu danda'a. Biyyee eessatti dhalate ilmi namaa argama dhala namaati jechuudha. Itoophiyaan keessattuu uummanni Kuush namni dura argame jechuudha. Qorattoonni saayinsii illee kan mirkaneessan dhalli namaa kan argame Afrikaa keessatti keessattuu biyya Itoophiyaa keessatti naannoo Oromiyaan dura jiraataa ture keessatti naannoo Kuushoonni dura jiraataa keessatti argame ilmi namaa jechuudha. Naannoo Affaaritti argame jechuudha. Kanammoo arkoolojistoonni mirkaneessanii jiran jechuudha. Kanaaf Kaametti jechuun gurraacha. Tokko nama ibsa, lammaffaa immoo biyyee isaa ibsa jechuudha. Amantatti illee yoo dhuftu immoo namni dura argame gurraacha jedha. Gurraacha jedha. Namni dura Negroos jedhama. Achirraa maal ta'e Mongoolaa ta'e achirraa immoo Koikosaayit ta'edha. Saayinsii illee yoo mirkaneessu jechuudha. Kanarraa kan ka'e Kaametti jechuun gurraacha jechuudha. Anas makatee jechuudha. Dubartis dhiiras makatee wanni hunduu Kaametti jechuudha. Akka Oromoo Arsiititti immoo Kaametti jechuun immoo miiftuu, beektuu, qaroomtuu jechuudha. Dubartiin akkas jedhanii dubartii miifti, dubartii beektu, dubartii wanni hundaa beektu jechuudha. Kitaaba kana keessatti argachuu dandeettanii. Kaamettiin biyya kana ijaaruu keessatti dubartoonni biyyoonni adiin akkasumas biyyoota keenya keessatti illee dubartiin negeleekti godhan yookaan akka gadaantummaatti ilaalaa turan. Garuu kana keessatti dubartiin akka shoora olaanaa qabdu agarsiisa jechuudha. Dubartii kaayee jira kitaaba kana keessatti. Gama siyaasaa keessatti, gama diinagdee keessatti, gama hawaasummaa keessatti, gama amantaa keessatti dubartiin shoora guddaa akka qabdu kitaaba kana keessatti kaayee jira jechuudha. Akka hayyoonni baay'een jedhamti jechuudha. Hayyoonni lubbuun jiranis kan lubbuun hin jirrellee asirratti kan dubbatanis kan barreessan san. Waan immoo abbaan gadaa kana jedhee dubbatu san immoo ani barreeffamaan waan afaaniin dubbatamu sun as keessa kaayee jira. Hayyuuwwan adda addaa kan dubbise jira. Kitaabota adda addaa rifarka godhe jira.
kitaabota rifar godhu seenaa tokko barreessuudhaaf maal godhuu qabda? Maal godhuu qabda? Waa saddeet laaluu qabda jechuudha. Tokkoffaa duuba deebitee uummata kana duubarraa isa akka garamirraa dhufe akkaataa antiroopolojii isaa duuba laaluu qabda. Eessarraa dhufe jettee laaluu qabda. Kan biraa immoo maal fakkaata? Iconographiidhaan saayinsii iconographiidhaan deebiitiin immoo matsaafni qulqulluun amantaa maal akka hordofaa ture? Barreessitoonni duraanii hoo maal jedhanii? Deebiitiin immoo aadaan isaa akkamii? Afaan isaa akkam jettee duuba deebitee uummata kana duuba qorachuu qabda jechuudha. Yeroo baay'ee barreessitoonni kan barreessan as kutanii barreessan jechuudha. Duuba isaan qoratanii waan amma 8 kana keessa as keessatti argatuu ni danda'ama. Barreessee jira. Achirratti hundaanii qoratanii yeroo baay'ee jechuudha. Ni 8 kana keessa muraasa utuu nu baaftanii. 8 kana keessa muraasa ibsee jira. Anthropology jedha, iconography jedha, biblical eyewitness jedha, divine epictetus jedha, linguistic and cultural data jedha. Waan Ingiliffaatiin jechuudha. Kun hunduu hiikaa qaba jechuudha. Warri Miilaan dooseejidha. Kunniin kuni kana laaluu qabda seenaa tokko qorachuuf. Nama seenaa ta'uuf illee jechuudha. Yoo kanan taa'in baay'ee ta'a seenaan jechuudha. Baay'ee gara tokkootitti hafa jechuudha. Gara tokkooti irratti kan duubaa san dagannee waan kana laallee yoon qoratin laallee eessarraa dhufe? Dhalli namaa eessa dhufe jettee duuba isaa aadamirraa ka'ee barreesse. Aadam dhala namaatiif dura bu'uura jechuudha. Warri kiristaanallee warri kunis hunduu itti amana jechuudha kanatti jechuudha. Namni amantaa kan aadamirraa akka argamne jechuudha. Musliimis kun kamuu itti amana jechuudha. Kanaaf kanarraa kaanee qorachuu qabna. Hayyoonni seenaa kanaan duuba qoratan kanarratti odoo bu'uura godhatanii. Sadiyoon ta'in warreen seenaa dura raawwatan kanaan duratti raawwatan warri seenaa qaban sun dagatamanii warra amma dhufan kan warra amma teknooloojiin guddatan kan akka Ameerikaa kan akka Western warri jedhaman kun hundi amma faarfamaa jira jechuudha. Seenaan nama gurraacha dagatamee jira jechuudha. Already dagatamanii jiran jechuudha. Amma dagatamanii waanuma duraan sirna dimokiraasii fi dimokiraasii jedhama. Sirna dimokiraasii fi eenyu bu'uura uummata Oromooti. Gadaa sistem waan hundaa qaba jechuudha. Mirga dubartiillee ni eega, mirga dhiirallee ni eega jechuudha. Mirga hundaatu, mirga daa'immanii ni eega, mirga hundaatu of keessaa qaba jechuudha. Mirga uumamaa ni eega, mirga warra lubbu qabeeyyii ni eega, warra lubbu qabneellee ni eega jechuudha. Fakkeenyaaf biyyee ni eega. Biyya kunuunsa dimokiraasii eegameef jechuudha. Mukallee jechuudha. Hundaafuu qixa kan eegu jechuudha sirni dimokiraasii Oromoo kan duraan keessa dabarsine jechuudha. Kanaaf kana fakkaate jechuudha. Gara nuti sii tana asuma doonfitin kunaa mata duree bichaa qofa sii ibse. Halluun kun kan ibsu Oromoon halluu kana ni jaalata. Halluun kun Oromoof waan guddaadha. Afaan Ingiliffaatiin green color. Maal ibsa? Tokkoffaa Oromoon inni isaa halluun kun misooma ibsa jechuudha. Misooma ibsa jechuudha. Guddina ibsa jechuudha. Nageenya ibsa jechuudha. Dubartii yoo baatu marga qabattee baati. Margi kun halluu kana qaba. Magariisa kana qaba jechuudha. Magariisni kun Oromoof waan guddaadha. Iddoon itti ba'ullee iddoo magariisaadha. Iddoon itti ba'u iddoo taa'ullee odaa. Odaan Oromoof gala. Odaan waan hundaa jechuudha. Odaan sammuu isaati jechuudha Oromoof jechuudha. Waan guddaadha. Odaan immoo kan itti argamu naannoo lagaati. Laga argitu? Naannoo lagaati jechuudha. Naannoo lagaati jechuudha. Odaan kan margu naannoo lagaatitti marga jechuudha. Naannoo lagaatitti, naannoo caffeetitti marga jechuudha. Kanaaf dubartoonni tuni gara lagaatitti deemaa jirti jechuudha. Dubartiin kabaja qabdi isiniin jedhe. Gahee leencaa qabdi jechuudha dubartiin. Akka biyyoonni alaa jedhan sanii miti jechuudha. Duruma sirna gadaa keessatti dubartiin waan guddaa qabdi jechuudha. Hangoo guddaa qabdi jechuudha. Ateeteen amma yeroo ammaa dhimma dubartii kan jedhamu jechuudha. Sanuu jechuudha. Dhimma dubartii amma waan haaraa uumameeti miti. Duruma Oromoon ni qaba jechuudha. Waa kadhachuu baati jechuudha dubartiin tun amma kadhaaf deemti jechuudha. Waa kadhaaf deemti jechuudha.
dubartiin tuni milkoofte jechuun ni dandeenya jechuudha. Kadhaaf deemti. Ateetee gosa adda addaatu jira. Ateetee gooraatu jira. Ateetee looniitu jira. Ateetee araaratu jira. Ateetee falaatu jira. Ateetee irreechatu jira. Ateetee deettutu jira jechuudha. Almost ateetee gosa torbaatu jira jechuudha. Ateetee kana keessaa dubartiin tuni amma akka anillee itti yaadee barreessetti ateetee araaraati. Kitaabni kiyyaallee milkaa'ee jechuu hin dandeenya jechuudha. Kitaabni kunis kitaaba milikiiti jechuu dandeenya. Miidiyaa keessanillee miidiyaa milikiiti jechuu hin dandeenya jechuudha. Maaliif miidiyaa dura na dubbise. Kanaan durallee immoo bulchiinsa godina Arsiiti na affeeranii kitaaba kana ibsee fi baay'een naaf appreciate na godhan jechuudha. Kitaabni kun haga manneen barnootatti haga iddoo adda addaatti akka gurguramullee naaf godhanii jiranii bulchiinsa godina Arsiitii fi isinis itti aansee galateeffadha. Nama duraa ta'uu keessanii isin galateeffadha jechuudha. Kanaaf dubartiin tunillee milkoofti jechuudha. Araara buuftee araaramni. Oromoon tokko ta'a jedhee yaada jechuudha. Kanaan boodatti jechuudha. Itti aansee as kan walitti argitan kana jechuudha. Odaa. Odaa abbaa gadaati. Odaa kamirraayyuu bilisa ta'e. Siyaasa kamirraayyuu bilisa ta'e. Odaa abbaa gadaati. Abbaan gadaa nama araarsaa. Kitaabichis odaa abbaa gadaa ofirraa qaba. Odaan kun waaqa ibsa. Waaqa jechuudha. Waaqa tokko jedha. Gurraacha garaa garbaa tokkocha bakka dhibbaa jedha Oromoo yoo kadhatu jechuudha. Kan itti aanu kun immoo dhiiga jechuudha. Dhiiga lafee keessaa yaa'u jechuudha. Kun lafeedha. Adiin kun kan ibsu jechuudha. Kanaaf diimaan dhiiga ibsa jechuudha. Kun immoo adiin kun immoo gara biraatiin ka araara ibsus ta'a. Deebiitiin immoo as keessatti barraa'ee jira. Lafee isa kana ibsee halluu kana ibsee jira. Egaa halluu ibsee booda immoo waa'ee dubartoota kennaa kabajamtoota kaamettiiwwan kana ibsee jira. Waa'ee lagaa kana ibsee jira. Laayini kun laga Abbaati. Naannoo laga Abbaa Oromoon kushoonni akka jiraataa turanidha kan ibsu seenaan jechuudha. Iddoo dhalli namaa itti argame. Iddoo immoo wanti hunduu jechuudha. Wanti hunduu asitti uumame jechuudha. Amantoonni hunduu gamaaf gamanas naannoo kanatti uumame amantoonni. Addunyaa keessatti amantoota guguddoo sadiitu jira jechuudha. Iddoo kanatti uumaman jechuudha. Iddoo amma naannoo kanatti argisiisu kanatti uumaman jechuudha. Amantaan tokkoffaan kan uumame amantaa guguddoo akka seenaatti jiran, kan seenaa keessatti jiran tokko Judaayizim jedhama. Lamaffaan immoo Kiristaanati. Sadaffaan Islaama jechuudha. Iddoo kanatti uumaman jechuudha. Iddoo nabiyyoonni hundi argaman jechuudha. Amantaa suuf keessaa qabaman jedheef kitaabichi kun jechuudha. Inni sadaffaan asirratti kan argitu kana jechuudha. Kalarii alaabaa abbaa gadaa keenyati jechuudha. Oromoon alaabaa kana wanna godhate almost tokkoffaan inni olaanu kuni gurraachi kun waaqa isaati jechuudha. Waaqni oli jechuudha. Waaqa gurraacha jedha. Gurraacha garaa garbaa tokkocha barqaa dhibbaa jedha Oromoo yoo kadhatu jechuudha. Isaan jalqaba gurraacha jechuudha. Kan itti aanu diimaan kuni dhiiga lafee keessa yaa'u jechuudha. The blood rushed through vein jedha. Kan itti aanu adiin kun immoo lafeedha. Boo jedha. As keessatti arguu ni dandeetta jechuudha. Arguu ni danda'ama. Kanaaf kana fakkaata jechuudha. Dubartoonni tun immoo taa'umsi isaanii immoo akkaataan taa'umsi isaanii kitaaba kana keessatti kan barraa'e jechuudha. Appar kaametti daloo kaametti kan jettu jira as keessatti jechuudha. Kan gara naannoo Misiriitti argamtuu fi kan gara naannoo Misiriitti argamtuu fi kan gara naannoo Nuubiyaatti argamtu argisiisa jechuudha. Baay'een isaanii naannoo kanatti kan Nuubiyaanonni kun kuushoota Oromoo makatee kuushoota baay'ee as keessatti ibsee jira. Kan akka Sidaamaa, Sahoo baay'ee kitaaba annoo asii Oromoos makatee, Aagaawus makatee, Qamaantis makatee baay'een as keessa jiru kuushoota ibsee jira. Kuushoota gosoota naannoo soddomaati kan hin kaa'e jechuudha. Kanaaf anillee jiraachuu danda'a jechuudha. Dhiifaman gaafadha. As keessatti kan jiru jechuudha. Kanaaf walumaa galatti kana fakkaata jechuudha kitaabicha keessa. Tolekaa ulfaataa waan baay'ee nu ibsitanii daawwattoota keenya barsiisaa keenya jaalatamaa fi kabajamaa barsiisaa seenaa waa hedduu akka irraa hubattan abdii guddaa qabnaa. Barsiisaa Kadiir Xaaha mee amma gara gaaffiitti aanutti dabala. Mee barsiisa kitaaba kana barreessuuf maaltu isin kakaase? Galatoomni. Ani dura barsiisa ta'uu kiyyaa. Barsiisaa keessattuu barsiisaa seenaa ta'uu kiyya. Barsiisaa seenaa yoo taate waa hunda argita. Daba jiru waan argita jechuudha. Keessattuu daba biyyoonni adiin kan biroollee jechuudha. Waan san fudhatanii dhiibbaawwan jiran jechuudha. Dhiibbaa uummata gurraacha ture jechuudha. Zamana dheeraaf irra ture jechuudha.
ta'uu isaanii hubadhe jechuudha. Erga hubadhe booda qorannoo barreesse. Qorannoo kiyya ani amma waggaa almost waggaa 25 tajaajilee jira amma barana jechuudha. Qorannoo kana barreesse jechuudha. Qorannoo kana irratti barreesse. Qorannoon kun maal jedha? The origin of world population and the Black African civilization in case of Kadiir jedha. Jedha kitaabichi dura qorannoodha kun. Erga kana qoradheedha booda hawaasa kiyyaa daba adda addaa waan argeef jechuudha. As keessatti barreeffama barreessan keessa seenaa biyya keessaan barreessamanii fi seenaa biyya alaatiin barreeffaman biyyoota hayyoota adiidhaan barreeffaman kana erga laalee booda dabni akka jiru gara tokkootitti fiquun akka jiru namoota aangoorratti naroosan sabana san keessatti aangoorratti siqanii kaan immoo saba guddaa kan ta'e saba kuush saba guddaa kan ta'e immoo seenaa isaanii dho'isutu keessatti mul'ata jechuudha. Keessattuu san keessatti warri qaroomina qaban kan akka Giriik fudhachuu hin dandeenya, kan akka Roomaa fudhachuu hin dandeenya, kan akka Pershiyaa fudhachuu hin dandeenya, kan akka Turkii fudhachuu hin dandeenya, kan akka biyyoota Arabaa fudhachuu hin dandeenya. Namoota san seenaa biyyoota uummata gurraachaa barreessan keessatti dabatu ture jechuudha. Dabatu ture yoo barreessan jechuudha. Dabsanii barreessan. Biyya keessallee kan jiran jiru jechuudha. Fakkeenya isinii kaasuu ni danda'a. Wanuma ifa yoo barreessanii waan tokko tokko dabsanii barreessitu mul'ate jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoon alaa dhufe jedhanii barreessan. Oromoon seenaan qabu jedhanii barreessan. Seenaa tokkoon qabu, waa tokko gahee tokkoon qabu, Afrikaa keessatti Itoophiyaa keessatti gahee tokkoon qabu jedhanii barreessan. Kun immoo nama xiqqoo nama laachisa jechuudha. Maaliif gumaata guddaa qaba Oromoon bakka kamittuu hirmaatee qaba jechuudha. Gama siyaasatti illee, gama diinagdeetti illee, gama hawaasummaatti illee. Tole kaamee barreessitoonni tokko Oromoon biyya alaarraa dhufee jedhanitti barreessaa turanii mee maaliif kun ta'e seenaa Oromoo namni yeroo san barreessu hin jiru moo maaliif seenaan Oromoo kun dabse jettanii yaaddan? Galatoomii gaaffii cimaa fi murteessaa ta'e na gaafatte. Akkuma dursii ibsee Oromoon seenaa guddaa qaba addunyaa kanarratti. Dimokiraasiin amma ittiin addunyaan gaggeessaa jirtu kuni kan Oromooti jechuudha. Kan yeroo san sirni gadaa ittiin waliin bulchaa ture. Garuu immoo barreessuu keessatti jallatee barraa'e. Eessatti dabdee yoo jenne dura dhiibbaan kan jiru alarraayi. Eegasii dhiibbaan sun immoo gara biyya keessatti illee dhufe jechuudha. Keessattuu barreessitoonni kan biyya alaatirraa ani yoo san keessatti barreessan amma hin jiranii kan akka Antifoord nama jedhamu, Dilaalbaa nama jedhamu namoota mishiinarii ta'anii yoo san dhufanii asitti barreessaa turan jechuudha. Na barreessan seenaa kana jallisanii barreessanii kuni Madaagaskarii dhufe jedha. Kun immoo biyya Faransaayiti kun biyya biyyoowwan adda addaa ibsaniif jechuudha. Kaaniif jechuudha. Ka biyya keessallee sanuu fudhatanii kan akka abbaa baarii ta'a, alaqaa taa'ee ta'a, Asmee ta'a, abbaa Asmee nama jedhamu, abbaa Maarii nama jedhamu. Namoonni kuni sanuu fudhatanii seenaa Oromoo kana jallisaa turan jechuudha. Jallisaa turan jechuudha. Kanaaf jallatee barraa'e. Seenaa kana maaltu yoo san keessatti jedhu dhiibbaa ture irraa jechuudha. Tokko dhiibban alaa jechuudha. Akkuma dura sii kaase biyyi tuni yooma dura odoo dura gara duubatti sii deebi'ee biyyi tuni argamni isii addunyaa keessa lafa bareedduu keessatti rabbiin nu uume jechuudha. Lafa Oromoos dabalatee uummanni kuushi bakkeen irra jiraatu suni lafa rabbi jaalate jechuudha. Biyyoota an fakkeenyaaf yoo sii kaasuu barbaade iddoon tuni egaa Nabi Nuh jedhama akka amantaatti jechuudha. Zamana isaanii Nabi Nuh san keessatti namni bishaaniidhaan addunyaa kanarraa bade. Erga badee booda maaliif waan dara hojjetaniif waan badii hojjetaniif jechuudha rabbi lafarraa balleesse. Gaa amantaa wajjinitti dhufu waan jedheef waan hunda of keessaa qabatan jedheef. Ergasii booda namni garamas baqatuu eegalee gara biyya Afrikaa kana baqatuu eegale jechuudha. Nama ilmaan Nabi Nuh sadi qofatu hafe. Tokko Haam jedhama yookaan Kaam jedhama.
seenaa keessatti illee ni jira. Haam jedhaman. Haam jedhaan hortee haam jedhaan. Shaam jedhaan immoo warra shaam. Isa seem jennuun sani jechuudha. Yaafiis akka Arabiffaatti yaafiis jedhama. Akka immoo deebiitiin immoo akka kitaaba qulqulluu kan kakuu moofaa keessatti yaafiis jedhanii ilmaan sadiin kana jechuudha. Sadeenuu gara adda addaa deeman jechuudha. Yoo san keessatti ardii sadi qofatu ture. Tokkoffaan Afrikaadha. Lammaffaan Eeshiyaadha. Sadaffaan Awurooppaadha. Isa haam kanaaf isa hangafa kanaaf eessa kennameef? Afrikaa kennameef jechuudha. Abbaan Afrikaa haam jechuu ni dandeenya jechuudha. Isa lammaffaa saniif immoo Shaam Eeshiyaa kennameef jechuudha. Isa immoo Yaafiz yookaan Yaafiz jedhamu saniif immoo eessa kennameef? Awurooppaa kennameef jechuudha. Abbaan isaa kan adda addaan qoodeef jedha. Jaalatamtoota urjii shoo kan biyya keessa jirtanii fi biyya alaa jirtan hundaaf barsiisaa seenaa hayyuu Oromoo ta'e kana akka jajjabeessinu karaa kitaaba kanatti argattan lakkoofsa barsiisaa Kadiir Xaaha isiniif maxxansina.